waa'ee walabummaa kaasuun keenya kun miidhaa maaliif fideedha dubbiin. Akkuma siin jedhe Mitsuwaati kaasee daangaam sararamee jiru alattis gaheen uummata keenya bal'aa teessoo jiru, guddaa teessoo jiru, guddummaa sana embrace gochuu fudhachuu waan dadhabneef abbaa biyyaa taanee biyya irraa fottoqnaa hin. Oromoon Itoophiyaadha. Itoophiyaan Itoophiyaa irraan fottoqu. Oromoon Itoophiyaa ishee har'aa daangeffamte alatti dhiigaan kan ijaaredha. Oromoon abbootiin isaa dhiigaan kan ijaaran jechaan diiguu hin danda'u. Abbaan barbaade natti toluu jira naan mijoofne fottoquu hin danda'a jedhee gaaffii kaasuu danda'a. Oromoon garuu gaaffii fottoquu kaasuun dogongora kaasuu hin qabu, kaasuu hin danda'u. Maalirraa fottoqa? Innoo Itoophiyaadha. Innoo Itoophiyaati olii dhugaa dubbachuuf mee Taanzaaniyaa deeme, mee Keeniyaa deeme, mee Ugaandaa deeme. Sanyiin kun jira. Maal fottoqa? Garatti fottoquu hin qabu.